Hordoftoota Oromoo Kompiitara Iskuulii akkam nagaa keessan jirtu ani nagaa kun jira galata Waaqayyoo. Akkuma kana duraatti isin dhiyeessaa ture har'as gaafilee interviiwudhaaf nu gargaaranii fi haala kamiyyuu deebifne milkaa'uu dandeenya kan jedhu qabadhee isin dhiyaadheen jira. Galumaatti hordofaa warri miseensa haaraa taatan immoo sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa. Interviiwuu irratti gaafa dhiyaannu formaalii direes gochuu qabna, uffata keenya seeraan uffachuu qabna, arrive on time yeroodhaan ajja'uu qabna, research about the company waa'ee information kaampaanii sanii sirriitti qo'annoo taasisuu qabna. Inni biraa immoo practice common interview question warra jedhaman practice gochuu qabna jechuudha. Common interview question warra jedhaman fakkeenyaaf tell me about yourself, what are your strengths, gaafiiwwan akkasii kana shaakaluu qabna jechuudha. Osoo interview tokkoof hin dhiyaatin ofii keenyaa bakka du'aatti jechuudha. Fakkeenyaaf tell me about yourself kan jedhuuf jalqaba irratti maqaa keenya ibsuu qabna, educational background keenya ibsuu qabna, experience fi hobbii yookiin hawwii abdii fi waan hojjechuu jaalannu hunda ibsuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf saampilii tell me about yourself jedhuuf deebii ta'uu kan danda'u isinii dhiyeessan jira. Saampilii kanarratti hundooftanii kan mataa keessanii bakka buusuudhaan hojjechuu hin dandeechu jechuudha. Firstly, I would like to say thank you for giving me a great opportunity to introduce myself. My name is Chala Tolosa. I am living in Adama. I have done my BSc degree in computer science from Haramaya University. My hobby are reading books and listening to music and playing football. Thank you. Inni kun saampilii deebii tell me about yourself jedhuudhaaf ta'uu kan danda'u jechuudha. Saampilii kana kan mataa keenya bakka buunee nuyi ittiin hojjechuu hin dandeenya. Gara itti aanutti gaafa darbinu immoo gaafni itti aanu immoo what are your strengths kan jedhuudha. What are your strengths? Ciminni keenya yookiin gahumsa nuti qabnu maalidha kan jedhu. Isa deebisuudhaaf immoo wantoota main pointii ta'an hedduu asirratti kaa'een jira. Isirratti hundooftanii strengths keessan dhiyeeffachuu dandeechu jechuudha. Fakkeenyaaf hard working keenya, flexible jechuun hojii hundaan walitti galuu ta'uu jechuudha. Yookiin amala hojii hunda barachuu qabaachuu keenya ibsuuf qabna. Inni itti aanu itikaalidha. Amala keenya ibsuuf qabna. Inni sadaffaan immoo responsibility yookiin itti gaafatamummaa nuyi hojii tokkoof qabnudha. Inni itti aanu optimist yaada positive yookiin yaada gaarii nuti qabnudha. Inni dhumaa fast decision maker dafnee murtii kennu hojii tokkoof yookiin probleemii tokkoof solutionii barbaaduuf qabna jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti solutionii barbaaduuf qabna. Isa kanaaf saampiliin ta'a jedhee kanaan isin dhiyeesse. Example, what are your strengths? Example, I believe my greatest strength is my hardworking nature and my ability to work with others. I have an ability to solve a problem and work under stress condition. I am also very punctual and responsible person. Inni kun saampilii what are your strengths kan jedhuudhaaf saampilii ta'uu danda'udha. Isa saampilii kan biraas